Ay carraa nama fayyoon abbaa manaa ishii goodadhumatti dhabde goodatti jechuudha. Uma gochuun hin danda'amu. Haadha kootuu bingalteeti jiraarraa qac goote jechuudha. Qacarraa goote fudhatteetti jechuudha. Baay'ee nooree ture. Kun akka inni nooree hin hafne fudhatteerra jechuudha. Amma sheemin siin qabu haadha kootuu. Sheemin siin qabu. Sheemin siin qabu naarraa fudhatte. Maal jetti amma yoona fayyoon? Namni itti dhiyoonoo jiraattan mucaa jajjabeessa. Ashama hordoftoota koo akkam jirtu? Nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Ganama na balleessii galgala na tolchii jedha Oromoon. Kunoo kan akkanaati. Fayyootti ganama tolee kunoo intalli galgala akkana goote jechuudha. Intalli safuu hin qabne. Otoo yeroo tokko nafaanaa softee intalli kun. Intalli safuu hin qabne irraa fudhatte jechuudha. Kun dhuftee gudii kana seenaa kanan argaa laalaa jira jechuudha. Dhuftee suruma mana hoteelatti bashannanti wajjin mana nyaataa biizaa wajjin gaabbabamanii nyaatu. Hadaraa keessa warri itti dhiyoo jirtan gargaara ani fagoon jiraafani malee dursee iddoo fayyoo bira ga'uun qaba. Waan ishii keessa jirtu haalli ishii keessa jirtu haadha daa'imaati. Yoona mucaan hin beeku. Ittuu kana dhaggeeffatte akkasitti kaate maalaan godha. Isheetu dubbate jedhamu. Kanaafi anduruma noore. Innuma ishiin jira jettu noore kun achi teesse biyya Arabaa teesse. Innum sana noore ani gudii ishii kana isin dhagaa fi dursa mana ishii diigdee hoolte akkasittuu danda'attee mana ishii deeffatte fayyooni itti beettudha ogeettidha. Har'a dhuftee mul'umsaatu kun juma sadii lamallee boqotan deebitee dhufte kun irraa fudhatte jechuudha. Ulfaataadha. Ulfaataadha. Saamu'eeltu na jeeqaa jira. Isa laalutti wanti biraas na rakkisaa jira jechuudha. So baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Dhufteetii gudii kana viidiyoo dhuman argee ganamuma barii baraarinnaa nan bilbila saaqu viidiyoo masa kana dursee na eegi. Maaninnan jedhu mataa qofan qabadhee dhiise. Ani bakkuma fayyoo nooraa jira jechuudha. Ishiidhaaf noora haadha daa'ima lama. Ishiin uko ummaa baay'ee irra jirti yaaddoo baay'ee irra jirti boodan argaa jirtu sinis rakkina ishii kana waan ishiin irra jirtu samoona akkan akka ji'a lamaa guutee mucaa dubaraa wayii qabdi. Isaan chiggirii irra jirti. Jira karaa sana balbala saaqachuu barbaadeeti daa'imma. Akkanumatti naashin dhuftanii itti seenan jedhu maal isaa qaba amma sana mul'ufatanii nyaachisuu yoo dhaqu baate. Gudii kana ani reefuun argee jechuudha. Hordoftoota kun maal jettu isin kana? Maal gootu maal jettu? Otoo isin ta'e maal gootu? Mucaa kana furmaanni ani irraa fagoodha. Yaa'u nama itti dhiyoo iyyaafadheen akka ishiin of eegdu godha malee maa gochuun hin danda'u. Ammanuma namni wal qaqqabuun wal gargaaruun. Nanaare wanti biraanatti dhagaamee miti aaretanii kan inni eenyu jedhu gidduudhaan dhaabee adaraa kee obboleettii koo ganaa sinuma of beektaa dhiisi waan kana dhiisi jedheen duraanis viidiyoo tokko lama hojjedheera sirratti dhiisi waan kana dhiisutu siif mala maaliif seete jarri kun mana irra jiru jireenya irra jiru ati duraan qac gootee baate biyyatti qac gootee waa qammaftee ilmoo dhiiraa ta'ee waan ta'e godhattee deemte abbaa manaa gattee amma deebitee naa ishee irraa fudhattu maal sitti fakkaata? Numa teessee iddoo kee buuftee ilaaltu maal sitti fakkaata? Jiru akkamii sitti fakkaata? Maal gochuuf deemta mucaa kana? Ishee dhaawa maal karoorsite? Ijoollee labeessa geessiti. Yoo fuutee guddiftee fishoo ishiinis of hin dadhabdu. Jiraa bichaan fudhatiin ishee ijoollees fuudhi. Ishiin mucaadhaan boodanaa sana faanallee eenyumaa jettu. Ani kan hin jedhu innuma xab jettanii jireenya namaa kee amma boodanaa
yuutuubiin jedhan kun muluun waanuma akkanaati. Nama jalaa hatu keessummaa dhufanii hatu hiriyaa fakkaatanii dhufanii hatu alattoo argan hatu alaan dhufe jedhanii birriin itti ergaa ture jedhanii kunoo hatu innaa dhufanii maali akkan indi maal taataniiti. Keetuu naan jettani kunoo asii saamin viidiyoo maa waraabdaa nan kuffisaa qufaan qabee yooni fadhee hin bo'aa gachi giriidhaan kunis kun tokko kanu kanaafi dhiisaa maali jettaniituma jireenya namaa keessa seentu amma warra jireenya namaa keessa galtanii maali jettanii jireenya namaa keessa galtanii namarraa fudhattu barbaadadhaa kan carraa keessanii biyya lafaatti ofiin barbaaddatanii jedhan waaqatu namaa kenna'an warra waaqni kenneefis maa namarraa fudhattu qoon abbaanis itti dadhabee waaqni kenneef maa namarraa fudhattu. Kanaaf jiraan nama gaarii nama bayeessa nama mana isaa danda'u ishiin itti hirkattee jiraatte itti waaqa sabaatee atamma birriin qabaa rabaan fideettee itti sossobdee irraa fudhachuu keetiif dhufte jechuudha. Sin dhiibnu ani karaa kootis sin dhiisu karaa kootis sin dhiisu deebi'itii sirradhu reefuma jalqabdee isa wajjin deemtu ijoollee irraa hoolchitu deebi'i isheen misaa qursii yaa gaafa hojii mala waliin nyaatu waan ta'eef irraa deebi'i. Dhiisii waan akkanaa dhiisuu sii wayyaa jechuudha. Dhiisiti irraa deebi'i. Reefu jalqabde jechuun otoo fagoo deemtee badiidha amma deebi'i irra dhiisi. Kana daawwattoonni komee yaada kennaame maali jettu? Sheemii nama hin qabne kana naa dhuftee burrukki wajjin jettu. Kanaaf daawwattoon galiin biyya arabaa waggaa meeqa teessee amma kana karoorsitee duraan karoorsitee teessee jechuudha akkasa ishiitti dadhabde kottu nyaatta. Kottu nyaatta. Jaalan na kolfisiisa laga. Kottu nyaatta. Ishiitti dadhabdee karoorsitee jireenyattee jalqabdatee dhuftee seettee nyaatta. Ani karaa kooti waan hin dhiisu hin qabu. Amman danda'uuni jechuudha. Waan hin danda'uuni ishii dhiisu. Isheen gaallataadha warra maariifaa gaallata. Amma namni ishee min nama hin qabu naa jiran akkanatti beezaa teessee wajjin nyaattu. Garaan nama naaru ani mucaanumti maal keessa jirti saatii kan hayyoon maal keessa jirti saatii kan ani san barbaade. Warri naa kaallee viidiyoon ishii dafee na bira ga'a saatii har'aa kana hin argine information ishii na biraan ga'a waan ishiin keessa jirtu. Ani sabichaan barbaada ammaaf. Isan barbaada walitti deebina yaada.